Roonni isin qabadee dhufe faayidaa shifuuti. Shifuun tun waan meeqa fayyaddi? Faayidaan isin qabdu maali? Yettanii na gaafattan akka armaan gadii kanatti isin dhiyeessa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salaamtaa hin daganne. Shifuun tun wanni isin dawaatiif waa xiqqoo irraa isin qabaddeetiin dhufe. Faayidaa isii jechuun takkaffaa baasuriif dawaadha. Lammaffaa dhukkubbii mataa cinaa tokkootiifis dawaadha. Isin sadaffaa infekshinii dhiigaatiifis dawaadha. Afuraffaa irratti dhukkuba sukkaraatiif dawaadha. Shanaffaa irratti qufaa goggogaafis dawaadha jechuudha. Ja'affaa irratti ilkee nama dhukkubduufis dawaadha yookaan ilkee nama nyaattuufis dawaadha. Torbaffaa irratti qalbii namaatiifis dawaadha. Saddeetaffaa irratti hidda dhiigaa keessa deemu kan hundaafuu dawaadha. Saglaffaa irratti singiggoofis dawaa gaastiriikii fa'oo dhiiroo dawaadha. Kurnaffaa irratti ittisa dhukkubaati isiin tun. Qaamni namaa humna ittisa dhukkubaa kana qabaame isa kana gargaarti. Dhukkuba nama dhufu kanarraa isa namarraa ittisti jechuudha. Isiin tun faayidaa hedduu qabdi. Kana qofaa miti. Waa hedduu keessa jira. Shifuun beektanii dhukkuba dugdaatiifis jennee garaan gisee nama maal ta'eef sitti dhugan miti. Kana hundaafuu dawaa.